abdi dubbadhaa ka akka qal'umatti tarree dubbannu dubbadhaa ummatoo assalamu alaikum ya jama'atul khair jirtu nagaadha isammal وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. asaan dhumeera fakkaata akka nu badhutti jechuun bakka nagaan bu'eera fakkaata garuu edda dallaneeraan baay'ee tuunuta jirru saatii dheeraa nu gattee miliqxe boleettiin keenya na dhukkubeettee tani nageenyani reeffan dhufaara rabbi bagasi fayyise maal dura geessaniitu isin maal jette olii galame yaadatti kennuuf mube shoorbaa gadi qabati Ormaa miti bosaa'ee okkotee fayyaan nu gaaraa bahu. me yaada sinu naba yaadni simaanni Qobaattis waan hin jedheen qabaa akka nama tokkotti akka nama walitti dhiyaatutti walitti dhiyaatu hin jedhee kee auzu billaa min shaitaan rajiim akka nama beesii beeku tokkotti ittiin haasayeera asitti. Bakka waan nan jetti jennaan uummata biratti kan dhumaate hadha kottuu jedheen fide nan gaggabeedhaa minaamin jetti. Addii kalaas bakka waan nu keessa galte jirti. Kanaafuu jennaan amma hin barbaadu jettisi. Hin barbaadu waan isii keessaa natti himte isinitti himu. Ameen. Mubaarak Dubbii adaraa fiddan miti fiddanii bar nama kuma yoo xiqqaate waa'ee nama kana maatii kana namni kun 50 ol dhagayeera. Laayivii irratti guyyaa guyyaa kuma 50 dhagaara. amma nama kuma 50 laale amma nama kuma 50 amma sababa isiin diddeef sababa wal lolaniif baree uummanni laadamii wal ajjeeseyyuu gumaa baafatee akka aadaa Oromootti araaramaa namni immoo ilma walirraa argatee wal lola bara. Mee dhoosaa ka dhoosnee haasofnee waan ta'etti baana moo maaloo? Ayyee akka jette Mubaarak obboleettii koon jedheen na jaallattaan akka bajjaan wallaahi jette. Ka rabbiniif isiniif an beeknu fa'i jira waa sini galee rabbiin sodaadhu ana siin jedhe hiriyaa obboleettii keenya agalatoomtu maqaa siin waamu kan wal nu agarsiiste jirti isiidhaan mesenjera keessa teenye please ummanni kun haqa namarraa qaba miidiyaan tuffatinii ummata miidiyaa irraan tuffatinii tokkoon kana ilmaan keetii hirmi innu amala itti deebi'a sana booddee ummata si hojiin jira haqa qabdaa jennaan ilaa jette maaliif jette ilmoo ilma kenaan ilmooti jettu ana ciniinfatee dee waa ilmoo kootii natti himtu naan jette akkanuma dha ilmoo koo amma yoo barbaadan naa kenna amma bakka hin jiru tikkeetti naa kutii siifan kaffalaa jette deebi'ee dhaqee ilmaan koo argee dhungadhee an haadhaa jette bisaan gosa gubatu maal gosa jireenyi gosa gubatu ilmaan koo tuun dhungachuu barbaadu yaaduun dhiisee deebi'e ilmaan koo dhaqee argee yoo inni naa kenne maatii koo bira kaadhee innis hojiin rakkatinii mucaan ni hangafaasise mucuun guddisinii bordeestiroo ta'uuf deemu waan biraa ta'uuf deemu nan barsiifadhaa uummata irratti mallateessee ijoollee koo tiif jiraadha kana booddee an dhiirri nan barbaachisu. Isaa miti dhiirri kan biraa rabbi naa daffa'u jette immoo. Mucaan jaallattee yaana si hojiin jiraa jennaan sin gidduun sii qala jennaan noo jette rabbiin janaazaa koo mana kanaa baasu jette hin jaallanne jette jaallachuufis karooran qabu jette nagahee jette. Kanaafuu mucaa koo nan guddifadhaa naaf haa kennu murteen si dhumaa kana himatte. Amma garuu waan jettan jedha muka siin kaattee dhufte yaani muka siin waan isin onnee keessaa natti himte isinitti hime jechuuti fiteedhaan kana. Hirrifattan moo maa calliftan keessaa? Salam. Nagamu sagaleen kee mubee. Inna gaama waan